Sagalee isin dhageesse nama akkanaa kana qabu. Tun biyya Ameerikaa irraa tun. Malini dengede si erge yo figo bata sekin nikide bala rakota kas ni godini buka dengede indake Dubai irraa kana warada. Bar dubbinya jabban. Jireenyi badan dalagaan deemal wadatiyo. Akkam onni irra jirtu osoo maalani sigee maallaqa si ergisanis sigee jira. Akkam dubbiin jabaatee jirti uummanni sanis hedduu wanni si barbaadaa jira beekte. Ati rabbi si gargaaru nutis akka obbolummaatiif jechuu akka saahibbummaatti siboota jirra. Akka feetaatus jechuu maallaqa akkama feetanii si bira jirra jechuu bakka rakkatteetti. Arra gaazexaan isa kitaaba akka ajaa'iba naguu nama asii kana yoo haa hordoftoonni asirraa gartee amma nalaalaa jirtan kun gartee haisi cinaa dhaabbattanii gartee isaan hordoftan yoo jiraatan illee wanni kun garuu waan barbaachisaa ni beeka daawwattoonni tolaashoo isuma san silaa fuulaan gara dhiiroo irraa gammaddamu irraa gadditan hagattuu sin dhabamu eeggalo hafan takkasi gartee meeshaa jaarsarra faalaamsichuu tan harkatiin osoo harkatiin. Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu. Hordoftoota Tola Oro Show akkam nagaa fayyaa jira jirtu qaalii fi jaalatamtoota. Asingaa arrantana waan ajaa'ibaa qabadheetiin isinii dhiyaadhee jira. Akkuma isin gartee tana durallee quba qabdan. Tola Oro Show akkuma gartee qabamee nu harka jirutti ammallee egaa nu bira jira jechuudha. Hordoftoota Tola Oro Show arrantana kaniin gartee viidiyoo kana isinii marii jirulleen kaameraan kunillee gartee asumaan dhoofadheetiin haasa'u jira. Jidduun gartee beeksisoon isin beeksisuu barbaade. Akkas tolaan akkuma duraanitti hidhaa jirutti nama gartee nuu kanatti illee addatu jiru jira. Mucaa hiine kanarratti jechuudha. Mucaan nama jabaadha qaba biyya Dubaayii fi Kaayiroo biyya adda addaa irraa jechuudha. Mucaan humna nama jabaadha fi Dubaay qaba jechuudha. Waa hedduudha gartee namni haasawaa jira waan ta'eef asumaan gaa dabalata wanni isinii barbaade ammaan tana kaameraa kanallee waniin dho'isee kaadheef namaatti narra dawwale. Namni narra dawwalillee miyyoo takkaa dawwalee kalaas mucaa harku barbaadnaa biyyarraa illee namni gartee nurra dawwalan warri gandaa nagaafachaa jiranii jetteen biyyoon warra gandaa teettee reemtu narra dawwalte isaan sanillee gartee keessummaa gaa waan isaan dhufaniin waan isaan deemanii gartee waliin laallaatii waa gartee lolaan dhufanii waa gartee tolaan deemanii waan isaan dhufaniin illee walumaan laalla jechuu barbaadetti hordoftoota Tola Oro Show. Ammas dabalata wanni isinii qabu jawwaala isaatillee harkaan qaba akkuma tana dura quba qabdan gololchaa wood isaa wajjin gaa harka hiinee mucaa aanee jallaa bira qabne jirra isaa wajjin qabne akkuma duraan gartee hiine sanitti ammallee qixaan isaa gubbaan deemaa jira. Gurbaan gartee gabra jabeenyummaa waan addaa qaba siirii akkuma tana dura dalagaa turetti ammallee gartee inni gartee yaadni isaa yaada jabaa waan ta'eef humna jabduun deemu gurbaan gartee afaan waan laafinaa hin qabu jechuu barbaadeeti. Gurbaan afaan jabaata waan ta'eef sanumaafuu gaa nutilleen ammallee asuma jira qixaaxa ajaa'ibaa hidhallee irraan hiinne sandaran itti jabeessineetuma gaa viidiyoo isinii marree isin gadi isin hin dhiifne duraan gartee gololcha fa'aa wuudii wajjin marree isin gadi dhiifne malee tajidduu tana qixaatu jirru gurbaa viidiyoo marree isin gadi hin dhiifne jechuu barbaadeeti. Uummata keenya jawwaala kanallee asuma gartee fudheetiin jiran tiyya. YouTube isaa kana gartee fudhadheetiin jira abbaa tokkotti hin kadhu. Waan tola aanee jaalarratti waan inni na godhe kana gartee asiin gartee anis isa kana yookaan lubbuusaa yookaan dabarsuu yookaan gartee anis gartee yookaan jawwaala isaa kanas gartee caccabsee yookaan dilee godhuu gartee waa lamaan kanarraa filadheetiin gartee asiin garuu hordoftoota gartee Tola Show warri asiin gartee isa hordoftanillee ni jirtan ammaan tanaa warri hordofu hedduu jira. Kan mucaa jawwaala isaa kana keessallee deemee waa hedduudhaan arge maal gartee waan jechuun keessan waan lolle wanni arge waan ajaa'ibaati wanni san sagalee kaayanii fi waatsaappii fi imoon haa ta'u mucaa sagalee ajaa'ibaa kaayanii fi hordoftoota keenyaa akkasitti mucaa jajjabeessaa jiran biyya Dubaay irraa kan mucaan biyya hedduudha nama qaba sagalee kaayanii fi waan gartee sagalee sanillee isin dhageessuu maadallee ni danda'a. Waan ajaa'ibaa jiran jechuudha. Nama isa jajjabeessu jiru humna jabduu hidhatee lafaa qaba mucaanii ammallee gartee iftuban deebiin jabaadhu waan jirtu san irratti nama jabni jira. Maallaqaan taatus nama cinaa dhaabbatu jira na fakkaate garuu nuti garuu arraa barullee nuti rabbi qabna. Wanni nuti gargaarsifannullee rabbi arraa barullee gartee wanni namni gartee rabbi isaa qabatee deemu waa takka hin ta'u beekadha. Nuti haa qabanne rabbi inni immoo laakiin karaan irra jiru kunillee akkuma isin quba qabdan hordoftoonni Tola Oro Show
karaa sirriitii miti. Sirriitti fakkaatee illee jiraate hin beekoni karaa sirriitii miti waan ta'eef mucaa kana yoo hordoftoonni asirraa gartee amma nalaalaa jirtan kun gartee keessi cinaa dhaabbattanii gartee isaan hordoftan yoo jiraatan illee wanni kun garuu waan barbaachisaa miti na fakkaate sanumaaf wanni kun karaa rabbitti illee gartee waan shirkiidha. Anis asiin behetiin jira anis kun fuudhe namni garuu wooma facaase murata tolaa jechuudha. Wanni asiin deebi'etu waan wanni facaase arraan kan muratu jira asiin harkaa fuudhanis kun ogaa jawwaala isaa asiin ol beechuudha chaanaala tolaatirraan. Kan hunda garuu haa godhe rabbi. Wanni immoo kan hunda nu goose nuti tokkichummaa rabbii keenya qabachuudha waan ta'eef hordoftoota keenya egaa haasonni dheeraadha waan ta'eef namni illee keessumallee tanaa jidduu ni dhufti. Viidiyoolleen kun jawwaala keenya tokko isaan qaamee isaan akkasii gaafa hordoftoota tola maqaa kanallee irraa jijjiiruun jedhudha. Tola jechuun kun gartee dabira naqqaasaa humna asiin gartee nama uummata keenya wallahi dhukkuba gartee sukkaraa dhibba shanadhaa qaba dhibba maal jedhanii miti kun sagalee isinii dhageessa kun osuma nama sagaleen kun as keessatti jawwaala jidduun harkaa kuteetiin amma harkadhee kun sagalee isinii dhageessa nama akkanaa kana qabu. Tun biyya Ameerikaa irraa tun. Malini dengede si erge yo si go bata si kin ki dabala rakota kas ni godini bukka dengede inda ketes taki yo si gafata malaga itin si da wanta ka hijadini sinja Wana ajaiba kunula. Dhageessanii maal ta'e wallahi ma wali tun gartee tabiraati jira maas mucaa kana jechuudha. Amma nagishaatu pilleen kan isin qabdan gurbaan saayiba keenya isa bira jira harka utubatti beekadhu akkasitti maqsala gartee amma maqaa isaanii immoo dubbiin ijabaattee beekadhu. Mee maas tabiraa jira. Tabiraa takkaa jira. Kun wala tunis kun amma rijjaar kun biyya Dubaay irraa rijjaara Dubaay irraa kan warata bar dubbiin jabban. Jireenyi badan dalagaan deemal wadatiyo. Akkami onni irra jirtu osoo maallaqni sigee maallaqa si ergisanis sigee jira. Akkami dubbiin jabaatee jirti uummanni sanis hedduu onni si barbaadaa jira beekte. Ati rabbi si gargaaru nutis akka obbolummaatiif jechuu akka saahibummaatiin si booda jirra. Akka feetaatus jechuu maallaqa akkama feetanii si bira jirra jechuu bakka rakkattetti jechuu nurra dabalachuu ni dandeessa. Ati garuu jechuu rabbi si gargaaru bakkuma jaraa sani beeki jarri jechuu maallaqaa fi humnaanis sirra jabaatee jira waan ta'eef. Ati akka ajaa'ibaatti jechuu beekuu dandeessa jechuu rabbi harama eegu garuu rabbuma jechuu atis isaanii jechuu rabbuma gaditti beekuu dandeessa. Jechuu rabbuma gaditti beekuu dandeessa jechuu nuti si keessa jirra waan hundaaf waan akkanaatiin siin jabaadhu rabbi si gargaaru nutis si gargaara rabbi si jechuu rabbi si bira jiraatu nutis jechuu. Jangan lupa nanti sekiranya kita orang tahu. Wah kerana sinja jabat rapi siagar garu nutis siagar gara rapi si itu rapi si kira kira tu nutis. Waduh punya job juga. Hordoftoota keenya kan kun dubbiin takkanaati jira jechuudha. Kun ammoo gurbaan intalti duraa sagalee keessan maal jetteen akkuma isin garteen hojii namaa dhageessanii jirtanitti maallaqa si ergisa si bira gahii ammallee gubbaanii gartee si roobsattee ni beekadhu. Hanga barbaaddi gartee feetu nuti gartee lubbuurraan ga lubbuu si wajjin jirra. Yaada kanaan asirratti sagalee keessa jechuun intalti. Sun Ameerikaa irraa gurbaan bakka hedduu harka qaba. Waan kana garuu uummanummaan sun gartee waan akka gartee waan akkanaa tana gartee barbaadu jiran fakkaatee dubbiin tun dubbii ajaa'ibaati. Gurbaanis Dubaay irraa maallaqa siifin erga jeeni innillee akkuma isii jechuudha. Humna jabduu uummanillee sirra jabaatanii nutillee gartee akkatti gartee uummata kana dura gartee lafa dhooyitee gartee uummanni sirra dhaanne si wajji jirra jeen jechuu gurbaalleen garuu nuti rabbii hojii tawakkal tola laannee yaa'u jira. Hordoftoota tolaa sha'u asumaan dhageessa waan jiru yuutuuba kanallee gartee irraayin gartee maqaa kana bilee yookaan ragooleetiin maqaa bira jijjiiradhee waan asirra jirus beekatu qalalamuun gurguruu karaa hiyyatti gartee yookaas dabarsu sanirraan jira waan ta'eef abbaan fedhe dhufee gartee harkaan baasachuu barbaadeeti waan feetan jaasinis hordoftoonni gartee asiin warri tolaa gartee asiin
daawwataa turtanis waan feetan jettan malee abatanii kan nuti barbaadeeti. Meegaa wanni kun beekadha uummata keenya jaalatamaa. Wanni gartee mucaan dalagu jiru kun bar isiin waan hin taane waan karaa rabbitti illee gartee karaa qabrii teetillee si dhorkee akhiraa fi gartee nama walumaa galatti khalaas nama biyya gammachuu biyya lama nama dhabe jechuudha. Duniyaa irratti illee inni raahan qabu akhiratti illee jechuudha. Beekadhu akkasitti takkan takkaa godhaniiti ta'umaan beekadhu naafa tagaa jalatti sanumaaf jechuudha baliyyaan kiyya asumaan gartee wanni kanaatu barnoota isinii taatu jechuu barbaadeeti namni waan kana dalagu jirtan. Halakkoo isa gartee barbaadu illee hin dhabamu gartee jaarsaatu na gube jaarsaa sirratti fuudhanaan jee taara takka narratti janaa jedhe asuma keessa jira sanis isheeticha bira dheeytisan gartee nagarsiisi bira dhageetiin anis gartee akkati gartee gurbaatti waan watisan haala jaalatu gartee na tokkicha malee akka jaanii gar takka immoo jaarsi hiyya akka gartee bara suma keessa islaasni dhageessa sa'aatii dartu malee wanti isaa akkan daleeni gartee meeshaan isaa akkan daleeni godhuun qabaa jetteen takka asuma keessa mee wanni kana kun mee baleeyyan kiyya karaa rabbitti mee akkam jettanii wanni kana kun waan barbaachisu hin barbaachisu garuu akka mataaf jetti nuti gartee aalustunnaa warra aalustunnaa tooxid jaamnaa beeka dhalaa nuti waan siida deemna waan gartee shikkii fi miniminnaa kanaasi hin beeknu fi sigarraan seefiin salaamataa irraa dabarsina kana immoo inni as ta'u jiru beekadhu malee qixaan isaa qixaata jajjaba mucaan malee nuti addatu jira akkuma deeggate gololchatti dhaaddatisan immoo nuti mucaamu jawwaal musaa kanaa lubbuun bara amma harkaa'uu danda'u maan tana isaa gartee ati arragaa qixaan isaa qixaan akka ajaa'iba kan naga'u nama asii qixaatu jira isallee nu galsiisii jechuun keessan beekadhu asii isla harkuma feetan amma isiniin beeka daawwattoonni tolaashoo isma san sila fuulaan gara dhiiroo irraa gammaddamu irraa gadditan hagattuu sin dhabamu beekadhu hafan takkasi gartee meeshaa jaarsarra faalaamsichuu tan harkatiin osoo harkatiin gartee dhumebaa hin dhabamtu waan ta'eef akkasuma gaa beekadhu ammaasis beekadhu hedduu jira wanti dubbiin hedduu jira obboleeyyan kiyya sanmaafume wani kana tufaan gartee waan nama gartee nama wallaahi hasaaratti ifee fuudhamti hasaaraa jechuudha mee sanmaafuu arraan tan viidiyoon isinii maritan gartee ammaan tan yuutuuba gartee tola irratti hin gadhiisa ta tola irratti hin gadhiisa boodammoo karaa kiyya irratti as gartee taqabbalchiisu deema jechuudha jidduun gaa beekadha akkasittiin wayitu beekadhu mataa kana nasosooseen gocha tolaa kanaaf beekadhu mataa kana shirna godhu jira beekadhu mucaa kana gartee hangana gartee biraa ol deebi'ee isinitti haasa'uudha kana qoonqollee guyyaa sadiitti hin kennine wanni immoo gartee nyaatallee guyyaa sadiin jaasa nagahutu nagishaatu gittiin harkaa fuudhan guyyaa sadiin qixaatu ka'e isaatu itti kanne hashaa fi kana kanninee fi sanumaafuu qixaan isaa beekadhaa jaba immoo hordoftoota tolaashoo wanni gartee maantan wanna isaa kana gartee wanni irraa gartee dilee fuudhee gartee karaa kiyya dabarsuu deemuuf waan biraatiif himti warra asiin gartee isaa kana jajjabeessu jiru jee isinummaan kun daranummaa sana aarsitan abbaan fedhan harkaan baasu waan ammaan tana gartee chaayinaala gartee tola bara akkasittiin qaabatti bara akkasittiin waan dhiqonee siin jedhas deebisee siin jedhu saniifi waan biraatiif himiti gocha tolaan dalageefi gocha isin asii warreettan gartee tolaa gargaaraa jirtan daleeytan kanaan na gubeechuuf asirratti deebisu deema wanni feetisan samii mambuun hedduun dhadhaatatu jira jawwaal isarratti illee dawwalee an kanallee gartee asumaan gartee feetun harkii feetu dhiisi gurra kanarratti hin dhaqnu siin jette hadda sanumaafuu akkasitti meegaa gartee viidiyoo biraatiis gartee isaas gartee immoo isiniifis mul'isuu ni danda'a na bira jira qabeettiin harkaa qaba gaafoo akkasittiin fincaanii fi gartee akkasittiin gartee ammaa moo keessa maalaasite gaggi boodiitti barree asumaanuu gaafanii galtoonfadhu abbaa kiyya guddaa golchaa guddaa murii dheeradhuu siin jaati bakka jirtu isaa jechuun isaa wajjin isaas beekadhu itti dhaaddatee tilmaatuu gartee akka nama gartee xarraggeen kun waan biraa haasee sanii fi beekadhu akkasitti har'a gammachuu fi gartee gammachuu ajaa'ibaa keessaan jira gaa aanee jaalalaati illee isa kutachuun keessan noolu sanumaa kubbaleen kiyya waa hundaa walitti deebinaani akkasitti gaa hordoftoota keenya qaalii fi jajjaalatamoo haasa hedduudha haasofna waan ta'eef haasofni gartee haasa'u gartee barnoota irraa baratan gartee kun dhaloota irraa gartee gara dhaloota dabruu qaba jechuudha haasofni kuni namni gartee waan akkanaa kanaan gartee jaarsa mataa zoorsisaa jiru jechuudha asumaan fakkeenya irraa fudhaadha namni mataa nama zoorsise boodarra gartee tasaa gartee shummoo isaa bishaan fidde akkuma gartee tolaa kana waan ta'eef
asmaanuu irraa agartee barnoota baradhaa isiniin jennaa mee akkasii gaabbalee kiyya keessummaan tiyyalleen gaa ni dhiboo itti gaa tanirree muta aha maa yatte nagisha maali eese aha yalla deeme afaan bay mucaa birannaa gabboo hojii isaan afaan deemu kalaasa deemsaan fidi anaa bira gabbaa hordoftoota keenya isaa hunoo asumaan keessummaan teenyalleen gartee taaree kaameraan ardiisi nagishaa hayya niin dhooyisa tasanii kaameraan arkanii hordoftoota keenya asumaan keessummaan kun dhuftee jirti naan jedhe nagishaa hayyee deem fidi mucaan Bangga badisa, hai isa, nada di sana, hayya aja tarjin dibami. Akkasii beeka hordoftoota keenya hanga viidiyoo taanii walitti deemnutti keessumaan teenyallee dhufaa jirtiiti dhufaa naturaan isin hin jaati nagaan jiraadhaa gorsa fudhadhaa.